ሁላችሁም እንዳታስቡ እንዳትጨናነቁ። ገኒም አሁን ላይ ምንም አትልም፣ እግዚአብሔር ይመስገን። መድኃኒት ጉቴጠኔትስ ገዲሳ ይርተን waan baay'een arge gaarii miti maaliifi beeksisa qabdii namni hirfachuu danda'a osoo kana dhaabbattanii duraanuu dubbiin koo hin ho'itii nama walitti nan buusinaa dhala rabbii ana footootii fayyadamtanii waa'ee gannii keessa gadi hin bu'inaan ni hoollan ni salaamata muitiin godhadhee hojii jedha jabaadhaa Aye, zozo dubbadhu lubbu. Warra ishiiti yaa jiraattu dhiisaa jechuun barbaada. Nagaan naa oolaayitti jiikoo jabaadhu haa ta'u jabeessii hedhumaaf iyyuu bootaan kennanii. Warreen nama arrabsan koomentiidhaan maaliidhaan arrabnumaa namaaf hin godhu tagbaariidhaan agarsiisudha malee. Kana jechuun barbaada nagaan naa oolaa. Aye, galata ofi obsee koo. Wanta aye zozo dubbadhu innaa fatallaa komee kune haadhatii kerbadhu. Ani wanni dubbachuu barbaadu carraanaa kennuu keetti galatoomii yoommoo suuraa kan koo bakka kana keessaati. Yoommoo suuraa koo bakka kana keessaa malee yaada biraan qabuun. Suuraan keenya waliin baafna rakkoon qabu. Ani yoo barbaadde alaabaa kanaa miti siidaan dhugaa rabbii warqeedha jechuudha. Yaa namoota baay'ee wal babaasteetta namoonni baay'een asirratti hin balali'u akka alaabaa. Ani garuu takkaa carraa kanan arganne osoon carraa kanan argatin biyya galuun kan koo baay'ee natti dhagahama. Suuraa uffata aadaatii atillee keessaan na argitee suuraa kan kee dhugaa rabbii inshaallaan siidaan si nama na kaasuun na beebar suuraa. Uffata deemin jira uffata yaada jimmaa si kan xala bireen ture wallaahi si gadee nama si birumna malee wallaahi irra xalabuu si barbaadee dhabeettaa maaliifi. Habiibi qabaa baran uffata aadaa jimmaa barbannaati. Bakka uffachuu qaba laazim. Suuratti kau kalau dari belakang. Yoo uffata aadaa uffatanii malee fannifamanu jechuudha. Yoo uffata aadaa uffanne malee carraan balali'uu nuun qaqqabu jechuudha. Suusuun jeneraala waraanaati waan taateef gizee lolaa qofa fannifamti. Isin kun immoo haadha siinkeeti. Laa maaliif gizee lolaa bichaa gizee dhiigaa bichaa na fannistu maal abboo gizee nagaalee na fannisaa malee. Maal jechuudha? Mati jeneraala taateef kaan. Lakkii boo indoomi koo akkaneettanii onneen natti tortanii akka yeroo lolli dhufe onneen kan goosinii jabaate ijoolleen kun akka samlee naa taarti jedhu mana keessanitti na fannifachuu qabdu ture bar. Dogongora guddaa irra jirtu garuu ijoolleen. Jechuun itti gaafatamtuu waraanaati beektaa? Si wayyuu? Yaa. Itti gaafatamtuu waraanaa waan hin ta'e. Ani kun irraa itti gaafatamtuu faaxee Dubaay akkatti alaabatti naaf fannise birooniin koo. Eenyu itti gaafatamtuu Dubaay si godhe anchi? Ummatan godhe dhageenya. Diroo. Ani itti gaafatamtuu Dubaayitti miti ani. Itti gaafatamtuu Dubaay nuti ijoolleen Kanaadaa jirru siqee warra dhibameefis itti gaafatamaan ana warra waan tokko laala geeffadha warra dhibameefis warra waa hundaatu itti gaafatamtuun Dubaay ana. Warra dhummummaa gafeefis itti gaafatamtuudhaan warra birriin galaa nyaatame hunda keessaniif itti gaafatamtuun ana. Yaa tolu diroonii koo nama ijoolleen biyya Arabaa jirtanuu almaddaa. Bafataarii dubbadhu mee bannaateef. Ayyee lubbu ayyee itti fufu wallah. Aizosh.
hundumti keessan nagaa keessanii fayyaa keessanii jirtuun isiniin jedha nagaadhani. Nagaadha. Dhugaa baay'een keessan waa'ee jalmii kana hin beektu yaada. Tigoon illee keessa jirti. Tigoon guruuppii hiitee turte. Hadaraa koo obbolaan keenya obbolaan shamarranii. Dhugaan isinii jedha. Luka hadaraa keessan ijoo hadaraa isinitti taatan waan obboleettii kana. Keessattuu ijoolleen biyya Arabaa hangama akka nuti namni nu gargaaru fi hangama namni nu bukkee dhaabbatu miilana hin barattu yaada. Warra isinii mijate. Guruuppinis ta'ee karaa ganniitinis akkaawuntii isheerrattis ta'ee amma dandeettii keessanii diraama 10 irraa kaastanii obbolaan keenya hadaraa keessan bukkee dhaabadhaa. Tigoon gan iiteerti guruuppii keessa hin jirra. Achittis dabalamtanii obboleettii sana gargaaruu warra hin dandeessan. Hadaraa keessan yoo obboloota koo shamarranii obbolaa koo dhiiraa xinnaaf guddaan keessanii hadaraa keessan obboleettii kana bukkee dhaabadhaan isiniin jedha. Hadaraa Oromummaa isiniin jedha hunda keessanii. Gara tokko obboleettii keenya waan gaariidha. Rakkataa bira dhaabbachuun Oromoon galaana guddaadha. Itti rakkataa bira dhaabbannaa, kan dhibame bira hin yaadannaa, kan du'e hin qabbarannaa. Maadaa uummata Oromooti. Kan lubbuun jiru yoo lubbuun isaa wanti kun waan rabbi fayyise waan rabbi ajjeesu hin dandeenyu amrii rabbiiti. Amma dandeenyetti immoo bira dhaabbanaa rakkoon qabu. Amma kun hoogganni wayyoofteetti kunoo qaaliin Oromoolee nutti hin teerti amma fayyite jetti baroo jirti nuun jiranii. Ayyee warri sapiraayisii godhuu barbaadan rakkoon qabu ergaafi. Garuu immoo nuti du'aayin fayyinee jirra nuti warri biyya arbaa jirru. Du'aayin furmaata guddaadha. Akka yaada diroonii jimmaattee yaadni koo kanuma warri yaada kanatti foofame. Inni kun kan bakka nagaa dhufte warri dhufaatti immoo naafattannaa qabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Warri biraallee akkam jirtu nagaa keessanii? Nagaa jirra kunoo alhamdulillah. Nagaadha beekti akkam maa uummanni nagaan gaafatu. Nagaan kooti qaalii barbaadee jiru. Ana bira sagalee waan jiruuf jedhee bakka nagaan dhufta warri haaraan nagaa keessanii jirtu. Nagaa keenya kennaa gosoon jajjabaattaa? Jirra qaqqaaliiwwan koo nagaa ashandaa biraa hin jijjiirinaati waanuma ganni kanatti naa dubbadha akka kootetti maaliif ani dhukkubsachuu hin danda'u hundi keenya bor waan taanu hin beeku maatiin nu jalaa rakkachuu danda'a. Lubbu. Inni dalaga buusee jirni. Badeeyyees. Qaalii lubbuu maan dubbattu natti? Wayyaa lubbuu. Akkam nagaa? Jirtu. Jirra akkam nagaa keetaa? Nagaa galata waaqayyoo akkamati? Si jira saree koo. Si ganni deemtee ilaaltee fooyyee qabdi akkam? Lubbuu ani adeemuun naaf eeyyamamu ani mana koontiraataan jira garuu bilbilee fi jira galata rabbii homaan jettu lakki. Akka duraan irraa afaan waayee. Wayyoo qabdi dhugaamu. Yeroo qoricha kennanii qoricha liqimsu bichaan dadhaba jettee ammatti gaa midhaan hin nyaattu garuu qoricha kennaafi jira hanga guyyaa 10tti jettee amma immoo maan jettu dhugaa hin dubbattisi nama siin laaltee amma bareeda jirti dhugaa galata rabbii. Oyi maal dhukkubaanii dhukkubni si maa inni osoo dubbannu dhiifama wajjin garu. Cooma jiru maal beenaa adda laaya. Cooma? Garaa keessatti cooma qabdii jiru. Cooma san irraa kaasuu qabnaa jiru. Coomaa waa coomata irratti guddate jechuudha. Maal egaa erga coomate namoonni tokko maa siqee ture. Maali beektaa kana rabbumatu godhaa kan nama dhukkubsachiisu kan nama fayyisu waan hunduma isaa rabbuma sababa godha beektaa. Dhukkubsataniif illee hin du'anii fayyaa ta'aniif illee dhukkubsachuun dhiisanii. Inshaallah rabbi na fayyisu warri dandeessan gargaaraa warri hin dandeenye du'aa idhaan bukkee dhaabadhaa. Amma jara keenya dhaggeeffadha. Dhukkubsata bakka hunda keessatti amma guutuu warra dhaggeeffadhu. Asii mubaarakillee kan dhukkubsataa birrii barbaachisaa. Gurbaan tokko illee deengada jechuun godinyaadhee qaalii kana beektaa ijoollee keenya ijoollee jimmaati. Harka kana beektaa makiinaa dheena shiboon keessa jiru birrii keessa bahu dhumna beet bara. Asii suudaan biyya keessa gurbaan tokko akkas rakkataa jira. Akkam goone mee wanna kana? Maaloo lubbuun micaasan hadaraa rabbii micaa kana narra rabbii si qabee lubbu dirooni kan gannii kana iftaan gisee waarradhe hanga iftaan kan gannii kana dhugaa rabbii micaasanii fi siin gurra hadaraa kan ka'e dirooni hadaraa rabbii anis dhugaa rabbii ani gara micaasan biddeena nyaadhuratti bu'u micaasan jecha rabbi. Yaadda heduu rabbi kunoo isumaa fayyaada galgalaa ganama isumaan na yaadda akka waan obboleessa koo cala dheetitti na guba micaasun rabbi.
Maal jette waan kana lubbuu ati. Eenyuun ni durooni Uzeefidha. Laa isa maslaa Dubaan jira beektaa ijoolleen keenya nama hiriyaachi keessan qabu beektaa gurbaan makiinaan dhahee harkisaa cabee beektaa. Amma immoo qaalii kanaan waliin kanaan ijoollee qaalii kanatti siqataa akkasitti irraa na gargaaraa jedhee har'a waggaa lama guutuu dhukkubsataadheen. Ijoollee jimmaa shakkii sarabee akkatti ni nama rarru rabbi kun akkatti ni nama rarru dhugaa rabbii mimmaan inni qabachuun dadhaba gaafa isa argu. Asii wanna nyaata hin qabu wanna dhugu hin qabu. Namichi duraan inni bira hojjetullee kaanselashiir godhee ofirraa biloog godhee ikaamaan qabu paaspoortii duwwaa qabatee taa'a. Dhugaa rabbii bexaam itti ulfaata waan nu daabboo bitatullee hin qabu rabbi. Isa ammaa galgalaa ganama natti boo'a. Galgalaa ganama natti bilbila kaleessa galgala faa jalaa kaasuun dide maalan godhare. Dhugaa rabbii. Yoon rakkisaatee jira amma ridiyyeen jimmaa takallee duu jira. Yaa mushkilaa wallaahi. Bara aadaa kana beektaa uummanni Oromoo du'aa jira miidhamaa jira. Jara mana ijaarrachuunii fi lafa bitachuunii fi waan kana gochuun haa dhaabbatu. Bara dirreetti darbee ijaarranna amma waluma gargaarreetii bara keessaa ol baafna. Rakkoon ammaatee jira bakka hundatti. Mucaawwee kaleessa duutee turte barri of ajjeeste moo maayidhaan as keessatti hundaa beekti. Isin of ajjeefte bakka nagaan of ajjeefte isa. Isin of ajjeefte bakka nagaan of ajjeefte. Maal lubbuu rakkattu malee ofii ajjeeftu bari isiinis. Laazila garaana nyaatte keessa ilaalaan ture mana wayii seenee. Eessatti yaanii anu caaltuu faatu boosisaa isaan arge kaleessa galgala. Mana giiftii wallaggaa amcaa jedhamtu wayii deemee achitti ilaalaa ture. Abbaa mana hojii walitti aarti moo maal jedhan oduu mannagee wallaahi. Galteen duu turee kan biyyoon baay'ee duutu biyya seexanni nutti taphate biyya seexanni nutti taphate dhugaa rabbi seexanni nutti taphate maal moo seexanni nutti taphate. Irraa dhaggeeffata isa jaalalleedha hedduu jechuudha. Rabbi kun bal'ee abaara maaliif sababii jaalata hedduu nu gashanne garuu isa rakkatee duu kana koo nu guba. Lubbuu seexana bar seexanatti akkana godha isii miti bar lubbuu beekuu fi qabda seexanatti taphata bar. Geejjira qaba. Yaa idu ijaan. Biyya eenyu kan daakoo qabu kun daakoo kan qabu eenyu dhaba badee. Maaliif daakoo tokko yaadde? Maaloo daakoo kan yaade maaloo. Biyya eenyu ati? Antiibaa kana beektaa. Weessinitti amma yaada takka isinii fida amma guruppii guddaa takka ijaarreetii namoota rakkata kana walitti qabne abbootii qabeenyaa arabaa kana asosiifnee alalkairii asosiifne malee danda'amaa jiru kanatti. Ani waan an godhasitti muu lubbuu waan an godhasitti muu ani. Yoo taphata gora gaa'e. Uummanni Oromoo kun dhugaa rabbii baga duuta jeenaa barreeffama. Ani uummanni Oromoo kun ani uummata Oromootiif ajandaa ta'uu beektaa ani dhugaa rabbii garuu gaafa kanan dubbadhaa qarraa miti har'a dubbadhu waan takka dubbadhu har'a waan takka dubbachuun barbaadu har'a. Eeggata gasti irrattis ta'ee laayivii banansan irrattis ta'ee gargaarsa hamma takka hin godhamneef birriidhaan kaleessa birrii 2,200 bichaadha kan isaan achirratti mul'isanii gammeeffaa kan mul'isan ijoollee achi jirtu uummanni kan kenne ijoollee mana madaamii kan kenne ta'e birrii 2,250 bichaadha. Ani garuu kaleessa malee engaddaa guruppii hidhegaa akkuma kana guruppii hidhega nama san ijoollee waliigaleeta laayivii baneetanii koottaa warri gannii gargaaruu barbaadan guruppiin jeeni Itoophiyaa osoo ta'uu baate gara birrii 30,000 kan galee dhugaa rabbii. Itoophiyaatti laa akkaawuntii Itoophiyaatti irratti laa. Guruppii kee jechuudha. Gara 40,000 maal 30,000 dhugaa rabbii. Rasiitiin hin jira akkuma jirutti garee gubbaratti ijoolleen garee keessa jirtu hin jirti. Laa namni akkanatti wal gargaara. Namni ani ajandaa namaatti miti kan tattaafadhuufi ishii fayitee haati ishii fayitee gargaaramuu qofaaf yaani. Garuu anuma hamtuu isiitu dhibee kanarra buusee isitu akkas godhe kan naan jaasanii anatu toltuu hojjetaa jira. Warri sun immoo warri jalabiyaa mormatti maratee sheelaa matatti maratee tiijiti akkana godhe jechaa ba'e suni. Habiibti kun ikkoo amirii rabbiiti kana rabbitu nama dhukkubsachiisa rabbitu nama fayyisa ati dhukkubi jettee fi yookiin wallaltanii fi isheen dhukkubarraa hin buutu barra wanta rabbi godheedha ati waan akkasii. Yuuti irratti qabinaa boo uummanni qalbii maal ta'e ilmoo qamaacaa kan muutii na godhu immoo minni. Moodetira sasaabi. Gizemuu itti godhamu abbicha irratti mul'isa. Nama tokko hin galchina moo irratti muu jira nama ol galche malee.
Ayo dubbadoo qaali. Achiin booda warri akkas jee suni warri engadanatti duule suni warri tiigit akkana godhee tiigit akkana dhukkubsee isitu nyaatee minamna naannoo suni tokkichi hin jiru kan irratti viidiyoo eeggate ilmoo afaan shaaqaa ilmoo ilkaan maal ijee kan irratti sun tokkichi hin jiru gaafa gargaarsa takka shaqata gurguratti Dubaay keessatti warri kiftii raasaa baate muluunu garuu anuma hamtuu santuu gara naannoo 45 kanan galche ijoollee walitti qabee garee uumee waasaappiidhaan ijoolleen qaqqaaliin kan amaartonni kan galchaa jirtu jira maqaa kiyya dhugaa rabbii. Araba Yesus maali aku. Lubu lali droni. Maaltu jiru bira? Bageta Yesus Kristus ya badani alami kotina basi. Maali ka? Teji maraka. Mama lo kan kadde Yesus lo katar fadde. Maro mabrati bane sena lubu na dubbi sine. Na guddi sine lubu. Mama Yesus ko. Mani ka? Lali lu buka cigai. Wafta Yesus. Lali kenapa? TikTokin duratti. Kenapa dinci sarefa? Udah tadi lagi. Lali. Di sini. La. Itu wanda gimana nih pokoknya mana aman tadi nanti main. Amantara. Lali lu. Okuma. Lai. Kol fandu Halloween kan yang ayana Halloween jam tu kereta. Jara syiat isakun. Ya. Halloween kan jam tu kereta. Halloween kan yang tu kereta ni ayana Halloween jam tu kan Kristani kabaju. Enggak nih bono. Isa. Oh jadi tuh. Jadi tuh Kristana jadi sih. La isa ijoollee bitee kan taphatani. Baay'ee moo? Yaa Rabbi maala hiyyuu sadi maala nagaa. Alalonya. Mana maalitti kun mana ishee. Mana ishee tanati bayi. Ayyee akkasuma gaafii. Ijoollee akkas godhamani. Halloween jau malam beekan kiristaanaa miti garuu ani beekon ayyaana wayiiti jira warri beeku hin beeka. Jara maanni Dubaay jirtaa amantaan jira jamaa'in. Musliim isa ijoollee akkas godhama ijoolleedha. Ijoollee bitee akkas godhama. Ijoollee bitee taphataani waan sodaachisa akkatti bitanii ciibsanii taphatu. Wantichi immoo farra sheexaanaatti hin beektaami. Ijoollee taphata shaangullitti dabar lubbuu kun. No, inni immoo sheexaana miti maka akkatti ija namaa qabu sun. Mee viidiyoo itti qammee? Dhugaa rabbi ashaangullitti dabar ashaangullitti akka reeffa du'ee akka waan goojee kana bitanii kana godhu. Welcome Zevi. Usume welcome. Meshi. Susun dubbatu adda maal taate? Susu waan maratti maal jettare? Garagaara nyaa fakkaata. Aboo indaan gotu na sirrabbash takaa dhiifama. Haara koon qabu lukkuun bareedduu ati bara. Nyaatamti. Ayyee Zuzu muitu nagaa jirtu? Jira akkamaati. Amma wanti nu jiraa jirru wanti haaliin jettee gurbaa ammaa kana yoo dandasan gargaaraa gurbaanii ijoollee keenya dhugaadha akka isaalleen arbisee jira. Gurbaan riyaaluma jechuudha inshaallah Dubaay kuma tokko ta'uu na gargaaraa akka shiboonna keessaa waggaan mana keessa tureeraa jedhee suuraa tasaa waliin erge beektaa. Birrii gabaabata benni shiboof keessaa baasuudha. Wallaahi hin beeku amma isaan. Birrii guddaadha ijoo birrii guddaadha dhugaa rabbi shiboo baasuun birrii guddaadha. Rakkanne barana. Birrii meeqa? Lakkime oduu walii galtanii bariyoollee isin oduu walii galtanii diroon yaadfaa bakka hunda deemta oduu bicaa samannoo tokkummaa faa bira dhaqxee oduu dubbatte bariyoon dhuma gargaara anis mana banee mana keettis gargaaramee bakka hundatti bicaan garuu carraan qabu beekaa dhugaa rabbii carraan isaa badhaanitti nama dhibaran.
fokkifte allaatti. Ijoollee nama salachaate wallahi rabbiin keera. Yoo dheedhidha gaasaan wanti gandummaatti deebi'e beektaa? Gaddummaatti deebi'an ilaala amma gadda yoo mana ebaluu seena jee ijoollee eessatti ijoollee jimmaati. Ijoollee jimmaati waan jedhe na ibsu dhugaa rabbi imimmaantu na qabdi. Gadda mubaarakitti himeetan ani rakkataa inni bira baay'ee jira naan jee na gadi na buuse jedhe. Bakka yoo laalte dhugaa rabbi hin boochaa. Wanna daabboon bitatullee hin qabu mana isaa cufatee ta'a cufatee bulaa. Dhugaa rabbi dhaabetoo dirooniin ijoollee jimmaati gaafan jedhuun gammadee akka waan diroonni waa godhuu fi lakkoofsa isaanaa kenni naan kennee seen gadda. Na dubbisee jira wasaappiin haalee suuraa illee beektaa isa osoo ishaaraan qabillee natti argina beektaa akkaataa inni itti cabee marammarame illee natti argee jira. Garuu narri fadde dhugaa rabbi siigale. Akkeen jiru agartee? Inni qoy makiinaarraa kufe moo makiinaa namaatu warra kute moo akkam? Makiinaa osoo oofuu hin oofa natti fakkaatiin hojjeta makiinaa. Achiin booda rukutamee. Durooni gargaarsaa fi miidiyaa irratti ba'uun ammaan tana akka tokko laafee jira akkuma wal beekan. Yaa akkasin jedhe baran akkuma wal beekan yoo ta'e malee amma ijoollee walumaa galatti Maani bokka sarati lamaan goota lu. Namfati naman taatu. Maal tara Allahu akbar. Fuudha biyyaa nama yaadachiisin. Argaa jiru kan ilaala sirriitti. Gaafa neeru akkasitti neeru mala. Wayyee koo. Maal sun? Wallahi amma biyya nama kita beektaa tinaa kun bartinaatii biyyaa jiru kamara qabu deemu. Wayyee reef. Tinaa qabu deemu.